Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ashama harka fuune isiniin jechaatiniin guyyaa har'aa bittaaf gurgurtii keessa jirra. Meeshaa manaa qabannee isinii dhiyaanne. Meeshaan manaa kun ammoo guutuudha. Sirreerraa kaasee hanga majlisaa wannummaan irraa hafe tokko hin jiru isiniin jedha. Oduun ho'ituun har'aa qabannee isinii dhiyaanne tana fakkaatti. Majlisni illee kunoo kan agartan kana majlisni meetira sadii. Sireen ammoo meetir ko 40 jedha meetira tokkoof 40 bal'inni isii firaasha qabdi. Wantoota barbaachisoo ta'a wantoota meeshaa matbaqaa wantoota akka dabbaqaas guutuutu jira. Dabbaan gaazaallee guutu isiniin jenna. Nu gaafatanii maal nurraa dhabdaniin gaafii kenna. Gaafiin isin nu gaafatan yeroo hunduu deebii qaba. Akkuma armaan olitti dubbifnee yookaan dubbachuuf yaadnetti warroonni bittaa kana barbaadan dhuftaniitiin lakkoofsa keenya kanaan nu bilbiluu dandeettan. Sireen isin barbaadanis kun yookaan kan makaddaan isaa lama bira taree afur ofirratti qaba. Algaa libsii qaba battaaniyaa qaba isiniin jenna. Lakkoofsa keenya kanaan nu bilbilaa 7 3 2 4 5 1 3 7 7 2 17 2 2 8 irra nu bilbiluu